دكتور محلد دبلته نموت سجل هو كرا جيكم ساكا كاسودان همتماني كوميشني مرغوتن نمو إثيوبيا دا غياران كنا إبسباسين دكتورون سببا هانكنا من دات الراكين غافي موتوما دفغوتو إثيوبيا كيستي ديسا جراچو في سنرا والقبته دكتوروتا باي رتي دافي دورسيف نغرغرا غغيفما جراچولي مركنيسي اكجرو إفوم سيتي كبجمتو تاجارتمتو دغيفتو كيني Tehnya kana media idil dunia BBC rati dia cudan rako ugeye faya biyati mudaccha jiru mutanno she biyo olate argatte biya she walbira kaburan ibsa kallate Dr. Malet Gush dabalate namoto sagal ho karafi ije kum sakaka sufi humno tafarra naga walin tum Sudan himatamani harran kana mana murti tiyatani tijiru galme himanna maka Dr. Samuel Haylutin baname fi jalati Dr. Mahalet dabalate namota sadde tarre sekun himatawan ho kara je kum sakaka Sudan humnoota farra nageenya waliin tumsuun jeequmsa magaalaa kakaasu itti gaafatamummaa uummataa fi mootummaadha itti kenname cinaatti dhiisuudhaan dhukkubsattoota hiyyaallu jechuu fi moobaayila isaaniitii fi miidiyaa hawaasaa fayyadamuun ergaa saba walitti buusu qoodu kan jedhan of keessatti kan hammateedha. Himata Dr. Mahalet dabalatee namoota 9 irratti dhiyaate keessaa sababa doktoroonni hojii dhaabuutiin dhukkubsattoota akka du'aniif sababa ta'uu isaanii kan eerame yommuu ta'u kilinika dhuunfaa keessaa kan hojjettu Dr. Mahalet erga deessee boodam waggaa tokkoo fi ija 8 hojiirra akka hin turre miseensi maatii isheedhaan himaniiti jiru. Himatni irratti dhiyaate kunilleen akka ishee bakka hin buune kan dubbatu miseensi maatiidha. Kun Dr. Mahalet badii malee akkanumatti akka qabamteedha kan dubbatu. Haaluma wal fakkaatuun dhimma doktoroota ilaalchisuudhaan guyyaarraan kanaa Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaadha ibsa guyyaarraan kanaa baaseen lagannaa hojii caamsa 13 eegalee ogeessota fayyaa guutuu Itoophiyaa keessa argamaniin gaggeeffamaa jiru walqabatee ogeeyyii fayyaa irratti doorsisaa fi hidhaan raawwatamu akkasumallee tajaajila fayyaa irratti danqaan uumamu mirkaneessuu ibsaniitiin jiran kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya mootummaan Itoophiyaa gaafii doktoroonni fayyaa gaafataniif warra gartee biyya shoror keessaa jiru warra gartee biyya jeeqaa jiru mootummaa fonqolchuudhaaf hojjetaa jirani doktoroota gaafii mindaa mootummaan nu dabaluu qabajee gaafii dhiyeessaatiif hin jiru deebii kannoo fi dhiisati maaliif hojiidhaaf danii hunoo jee mana keessaa uummata doktoroota nagaa an tattaa warra hiriira hin bahin hojii qofa dhaabanii bar mana galanii barbaadee qaqqabe shoror keessoota biyyatti wallahi mootummaan affichuudha kun mootummaa affichuu kanaaf garuu wallahi iji ani hin beekne wallahi gara inni itti deemaa jiru garuu affichuu wallahi gartaa dhiyoota doktoroonni watakkallee maa nagaan hojjetaa jiranii kaleessuma miidiyaa gubbatti nu himne ministeera fayyaadha. Guyyaa lama dura jechaadha ministeera fayyaa Itoophiyaadha. Miidiyaa biyyaalessaa Itoophiyaa BBC irratti bahuudhaan manneen yaalaa guutumaan guututti hojiitti jiranii namni akkuma duritti baheetiin nagaa yaalamaatiin jira jettee dubbattee turte. Hayyee ammaan doktoroota qabdan kana gartee warra namoonni du'an akka gartee du'an irratti murteessanii hojii dhaabanii hin hojjennu jechuudhaan hojii dhaabanii jettaniiti himannaa doktoroota irra banaa jirtan doktoroota qabdan. Komishiniin Mirga Namoomaa taatu guyyaa irraan kanaa mirkaneesseetiin jira doktoroota meeqaatam akka isin rakkisaa jirtan doorsisaa jirtan siigalee mana hidhaatti guuraatiin jirtan gidiraa garagaraatiif saaxilaatiin jirtan doktoroonni bakka eegamindaan nuun dabalamne wata akkan hojjennu yoo gartee murtii fudhatee hojii dhaabnan isin tarkaanfii irratti fudhataa jirtan jechuu kun garuu waan sirruma jettanii yaaddanii warri abiyyiidhaa hunnoo warri mootummaadhaa hunnoo uummata kana tuffachuu dhiisaati hedduu beekumsa qabnallee jettanii akkasitti hin tuulinaati gaafii doktoroonni isin gaafatu kanaaf otoo furmaata kannitanii gatteessanii mari'attanii nagayaan karaa nagayaatiin dubbii tana goolabdanii akka malee gaarii fakkaatti. Oolan jirreen akkanumatti maqaballeessi wamantaane namarratti bantanii oola akkatti namatti bantan kana garuu eenyutu itti gaafatamuudha ta'a. Maqaa akkanatti namaa yakkitan warra biyya jeequudhaaf kaka'umsa kanaa godhatee biyya garagalchuudhaaf maarree mootummaa garagalchu kijiba kanaa kana dhiisaa my friend gaafii doktoroonni isin gaafataa jiru deebisaa fi maali ba'u manne kana kijiba olola garagaraatiin amma miciyyoon sun faan eenyu Dr. Mahalet maatii bira dhufteetii astii deessee ilmoo olmos waggaa takkaa fi hojiirra hin jirtu. Haala biyya san keessa jiru akkamitti akka hojjetaa turte irraa gaafatam BBC irratti deebii sanuma kannite ani mindaa hanganta kanaa kafalamaa ture mindaan kiyya $6,250 naa kafalanii biyya tana keessatti garuu hedduu hojjechaa ture hangasa kanaa kafalamaan ture hanqina mindaa irraa hanqee rakkoo keessan ture akka carraa ta'ee biyya san dheenaan mindaan $2,250 jaan naa kafalama $400 kiraa manaatiif naa kafalama $100 fi way kan konkolaataa yookaan
tajaajila geejjibaatiif naa kafalama jetteetuma gaafiif deebii warra BBC ti wajjin goote dachii fi samiidha mindaan asitti namaa kafalamuu fi achitti naa kafalame sun gowwal bira qabee ilaalu dachii fi samii hanganuma dubbatte miciyyoon amma intaluma ilmoo daa'ima waggaa takkaa fi wayii qabdu dhufanii manaa fuudhanii mana hidhaa geessanii shororkeessitoota biyya diiguudhaaf halkanii guyyaa hojjetaa turan jaabartanu irratti ibsa baasanii jecha wanni kun garuu waan fudhatama qabu abbichuu kanan ta'in bannaati gaafii doktoroonni si gaafate karuma nagaatiin deebisiif misaluma siidhaam na waan biraatii miti doktoroonni haala kanaan xiiqii keessa gallaan ijoolleen tun ijoollee baratte quba qabaadhu ijoollee baratte karaa adda addaatiin beekumsa rabbiin kanneef rabbiin badhaase kana jecha sirratti fayyadamanii karaa adda addaatiin loocee si galchuu danda'an goolii si galchuu danda'an kanaafuu nama barateen wal afaan hin dhaabbatiin qaayidaa nama barateen uummata miskiina gartee hin barateen kana googumsitullee humaa rakkoon qabu garuu warra barate kana warra baratee beekumsaan dachaa kudhanii olitti deebu kana kijibaan olola garagaraa irratti ooftee waan adda addaa gochuun kuni namoo harkaan waa katabaa beeka doktoroonni kun warri baratee akkasitti biyya san tajaajilaa jiru kun yoo xiqqaate nama 10,000 oli namni 10,000 oli kun gattaa'ee guyyatti miidhaan doktoroota tokkorra gahaatiin jirtu miidhaanarra gahaatiin jirtu jechuudhaan yoo gattaa'ee haala garagaraatiin waan garagaraa jee afaan faranjiitiin afaanota garagaraa kabaratan kanaan waasirra dalagan sii galee waan takka takka keessatti ilaaluun gaarii beeka bichuu andarsaan godhe ijoollee gaafii doktoroonni si gaafataa jiran karaa seeraatiin deebisi gama siyaasaatillee isin dhiibina namni oduu dalageetti isiniif dhiyeessa oduu dhiyeessan amma fakkeenyaaf isin ugganuti gabaasa kana fa'aa dhiyeessine akka waan gartee siyaasatti ilaaltan noo oduma dhiyeessine nuti akka nama tokkotti doktoroonni hiriira bahaa jiran gaafii gaafataa jiran mootummaan gaafii kana akka deebisuuf nutillee ni gaafanna uummata keenya biyya san keessaa ni miidhaman waan ta'eef sababaa kanaa mootummaan osoo gaafii kana deebisee fi lafti nagaa taate jenneeti mootummaa kanaaf gaafii dhiyeesse nu faadha akka gartee warra siyaasatti nu ilaaltan jechuun noo akkas ta'uu hin qabdu mootummaan akkana ta'uu hin qabdu ololan taane doktoroota irratti illee banuu dhiisaati haruma nagayaatiin warra doktoroota kan gaafii isin gaafataa jiran kanaaf deebii akka kanitan kabajaadhaan isin gaafannaa jechuudha kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya tanaan osoo jirtuu dhimma boqqollootii wajjin wal qabatee dhiyeenya kana oduutu jira dhimma boqqollootii wajjin wal qabatee oduu ajaa'ibaa jirame oduu sana gurra simbuuf naa qo'a. dubbii boqqolloon qotamuun dhoowwaa ta'uu irra deebiidhaan warri mootummaadha ummata yookaan qotee bulaa keenya akka malee yaachisaa akka jiranii fi rakkoo akka qaban dubbachaatiin jiran dhimmi kun ijoo miidiyaa ta'uudhaan torbaanota dabran kana keessaa irraa dubbatamaatiin ture sababni mootummaan boqqolloon akka hin qotamne ayya dabarseef illee waraanni bilisummaa Oromoo keessatti dhokateetiin waraana keenya nu jalaa wanni godhaatiin jira kana qabuu dadhabneetiin jira kana baasuu dadhabneetiin jira jechuudhaan boqqolloon akka hin qotamne qotee bulaa keenya lafti isaanii boqqolloo malee waan biraa magarsuu hin dandeenyellee dirqamaan qamadii yookaan wanta biraa qotuu akka qaban itti murteessaniitiin jiranii kana ilaalchisuudhaan qotee bulaan baay'een yeroo ammaan kana rakkoo keessa jiraachuu himataatiin jiranii gaa kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu kanaan wal qabatu obbo Jawaar Mahmaditti gabaasaa garaagaraa bakkoota adda addaarraa erganii yeroo ammaan kana Jawaar maxxanseetu jira gabaasaaleen uummataa kun maal akka fakkaatuuf gurra simbuufna mastortiin waliin taasisaa isiniin jennam shawaa bahaatti qonnaan bulaan boqqolloo facaasuu dhoorkamuun mirkanaa'eeti jira jarri tun ummata kana karuma hundaan beelaan fixuudhaaf yaadaati jirti fakkaatti mata duree obbo Jawaar Mahmad dhimmicha ilaalchisuudhaan gama fuula Facebook isaa irratti maxxansanidha akkam Jawaar keenya nagaadha shawaa bahaatti aanaalee dugdaatii fi booraa boqqolloo namuu akka hin facaafne dhoorkamuun dhugaa akka ta'e isiniif mirkaneessuu barbaadeeti kuni kana ani quba qabuudha aanaalee biraatillee ani quba hin qabu malee haaluma wal fakkaachuun dhimmi kun rakkoo akka ta'eetu mul'ataatiin jira sababbiin ammoo shaneetu keessattiin dhokata waan ta'eef boqqolloon qotamuu akka hin qabneedha kan ajajni dabraatiin jiru qonnaan bultoonni muraasni duutis duumaa ilmaan gannaatillee duumaa akkuma jedhamu san wanti fedhe haa galu jedhaniiti waan xiqqoo qe'ee duuba milishaa dhokatanii facaafachaatii jiru waan isaanitti as deemu garuu kan walumaan ilaallu ta'a jechuun yaada ergeefi namni biraa tokko ammoo dabalee dhimmi boqqolloo facaasuu dhoowwamuudhaa kun dharaa miti dhugaadha Jawaar keenya fakkeenya qabatamaa godina shawaa bahaa aanaalee bancuukaatti gandoota aanaan kun qabdu gandoota 18 boqqolloon karaa kaadiroota torbaa maandeetiin bobbaafamteetii fi waraana gandoota irra qubatanii jiraniin ummata waltajjii yaamuudhaan akka hin facaafne akeekkachiifni itti kennameetiin jira sababni akka isaan hin facaafne dhoowwamaniif illeen waraanni bilisummaa Oromoo waboon maandeffateetii battala godhatanii yemmuu waraanni keenya socho'u nu rukuta waan ta'eef sababa kanaaf facaasuu hin qabdan kan jedhu akka itti himameedhaatu asirra hubatama waan hubatamuu qabu ummanni godina kanaa boqqolloo malee jiraachuu kan hin dandeenye ta'uu hubattanii hongee pippiin ummata kanarratti labsite kanaaf sagalee nuuf ta'a jechuun yaada ergaa fi namni biraa ammoo
dhimmi dhoorkaa boqqolloo facaasuu jedhu sun sirriidha. Dhalatuma ganda qotee bulaa naannoo magaalaa Maqeeti. Qotee bulaan magaalaa Maqee gara bahaatti jiru oomishee kan jiraatu boqqolloo qofaadha. Duraan yeroo haalli siyaasaa tasgabbaayaa ture san boqqolloo cinaatti hojiin jallisii bal'inaan hojjetamaatiin ture. Waggoota sadiin darbaniif ammoo hojiin jallisii sadarkaa guutumaan guututti jedhamuu danda'uun dhaabbateetii jira. Lafti qonnaa kun xaafii yookaan qamadii yoo facaasan baay'ee dheeratee waan jiguuf callaan irraa argamu baay'ee xiqqaadha. Waggoota lamaan darban afaaniin boqqolloo hin facaasinaa yookaan eega faca'ee booda irraa haamna yookaan ni gubna jedhaniitiin sodaachisaatiin turani. Bara kana ammoo torbaan dabre kana keessa qotee bulaa walitti qabanii boqqolloo facaaftu taanaan bool'oo itti awwaalamta illee biratti qotadhaa jedhaniiti akeekkachiisa itti kennaatiin jiru. Qotee bultoonni kun filannoo biraa waan hin qabneef jecha beela irratti nu hin kuffisinaa jedhanii kadhachaa waan jiraniif filannoo dhiyeessaniifiitii jiru. Yoo boqqolloo facaasuu barbaadan warra maasaan waldaangeessitan walii galtanii ijoolleen bosona jirtu akka maasaa keessan hin seenne ni eegne jedhaatii mallatteessaa jedhaniitiin jiru. Ummanni balaa beelaatiif saaxilamutti jira sagalee nuuf ta'eef jechuun yaada ergaafi. Ani ammoo jechuudhaan namni biraa kan yaada ergeef ani ilma qotee bulaati amma garuu Finfinneedhaan jiraadha. Torbaan dabre kana firri kiyya tokko boqonnaadhaaf gara biyyaa deemeetii ture. Riyyaan abbaa koo tokko bakka boo'ichaatti ana arginaan miira gaddaatiin akkas naan jedhaniiti na dubbisan jedha. Yaa ilma kun ani ammaan kana umriin kiyya waggaa 70 asuma aanaa kanatti dhaladhee guddadhe. Bara dhufaa darbaa naannoo kanatti qamadii oomishuu wanti jedhamu dhagahameetillee hin beekamu. Namni tasumaa qamadii qotuu hin yaadu. Yoo qotellee lafti keenya lafa qamadiin itti oomishamu miti. Kunoo amma dabballeen qamadii qottan malee jette lafa keenyarraa hagabuu nu goote. Ilaawatoo qamadii qonnee oomisha gaarii argannee hin jibbinu. Garuu inni biqila malee oomisha hin kennu. Hinuma rakkanne jedhaniiti natti himani. Dhuma irratti waa'ee koriidarii waan hedduu erga dubbatanii booda dhaamsa tokkoon sitti dhaammadha muumichatti naaf himi. Biyyi sammuu nama tokkootiin hin bultu jedhiiniiti naaf dhaamiif jechuun dhaamsa isaa gama Joor Mahammad ergateetii jira. Namni biraa ammoo akkana jedha. Shawaa bahaa aanaa dugdarraa hin siif barreessaatiin jira. Maqii lafa qonnaan bulaa qarxii 300 ta'uu qonnaan bulaa lakkoofsaan 80 ta'an irraa lafti waraanan raayyaa ittisa biyyaatiif erga kenname ganna 4 lakkoofseetii jira. Garuu qonnaan bulaan kunniin gibira lafa kanatti kafaluudhaaf dararriin isaa hin argine hin jiru. Ganda qonnaan bulaa giraabaa filaa kanatti sagalee birmannaati dhabee rakkachaatiin jira uummanni keenya. Akkasumallee shawaa bahaa aanaa dugdaa ganda 40 keessatti boqqolloon akka hin oomishamne erga jedhame baatii 4 guuteetii jira. Sababni isaatillee shaneen boqqolloo kana keessatti akka waan bosona ta'e tokkotti dhokateeti nu waraanaatiin jira. Kanaaf ammoo namni boqqolloo facaase tarkaanfii du'aatu itti murtaa'a jedhame akeekkachiifameetii jira sagalee nuuf ta'eef jedha. Namni biraa ammoo yaada kan dabalee ergeef aanaa liiban cuqqaallaa yeroo dabre waltajjii tokko irratti danda'uudhaa jiddate boqqolloo facaasuun gonkumaa akka hin danda'amnetti dubbatanii yeroo dhihoo kana immoo ganda muummee kosorootti daandirraa meetira 200 olitti facaasuu dandeessu jedhanii akkasumallee ganda dagalagalaa jidduutti illee kanuma dubbatanii itti himanii boqqolloon dugda qonnaan bulaati. Namni boqqolloo facaasu malee lafa kana keessa jiraachuu hin danda'u. Wanti biraa lafa kana keessatti hin biqilu. Yoo biqileellee oomisha gahaa waan hin kenneef uummata keenyaaf sagalee nuuf tahaa jechuudhaan dhimma kana irra dubbachaatiin jiran kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya mootummaan sababiin inni jiraattonni yookaan qotee bulaan keenya boqqolloo maaliif akka isaan dhoowwaatiin jiran adda baafachuullee baannu gar tokkoon qamadii facaasaa jedhanii gam tokkoon ammoo shaneetu keessa dhokataa jechaatiin jirani maaltu akka deemaa jiru bara mootummaa obbo Qumaaroo yookaan mootummaa abbichuudha kana wanti achitti deemaatiin jiru baay'ee nama dhiba. Wallaahi qotee bulaan keenya haala kanaan rakkoo keessa jiraachuudha yeroo ammaan kana himataatiin jira.